Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Daa'imaa fi haadha isaa qabadhuutii gara Gibxitti baqadhu. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, akka badii fi balleessaa keenya, akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ta'in, arjummaa isaatiin, fedha isaatiin, ifama isaatiin guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqni keenya, galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u. Giiftiin keenya Maariyaam maqaa ishii isaa waamnee maqaan ishee kan hin dagatamne, qulqulloonni, wareegamtoonni, raajonni maqaan isaanii akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Barnoota keenya kutaa lammaffaatiin kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee waqtii tsiggee yookiin immoo waqtii abaaboo sadaasa guyyaa ja'aati hanga fulbaana guyyaa 26 yookiin immoo fulbaana guyyaa 26 hanga sadaasa guyyaa ja'aatti kan turu maaliif zamana tsiggee jedhame yeroo kana immoo waa'ee eenyu faarfatama jennee walitti ilaalleerra. Egaa waqtii abaaboo kana keessatti ammas yookiin immoo zamana tsiggee kan jennu kana keessatti manni kiristaanaa keenya yaadannoo isheen yaadattu gurguddoo lama jira. Tokkoffaan godaansa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii waqtii itti yaadannuu fi waqtii itti tsooma tsiggee yookiin immoo godaansa ishiitiin wal qabatee sooma haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii itti yaadannu jecha. Maarree egaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos samii irraatii bu'ee qulqulleettii Dubroo Maariyaam foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhate erga dhalateetiin booda wangeela qulqullichaa Maatiyos biyya Yihuudaa magaalaa Beeteleem keessatti bara mooticha Heroodis gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos erga dhalateetiin booda saba sagaloonni yookiin immoo daldaaltonni yeroo sana duran daa'imti dhalate mootiin Yihuudaa eessa jira? Addeessaatiin gaggeeffamne yookiin immoo addeessa agarree kara bahaa addeessa bahii agarree isaaf sagaduu dhufneerra jechuudhaan baharraatii gara Yerusaalem dhufanii jedha. Mootii isa dhalate Kiristoosiif sagaduudhaaf, galata kennuudhaaf, ulfina kennuudhaaf gara baharraatii Yerusaalem dhufanii jedha. Mootichi Heroodis garuu waa'ee seenaa kanaa, waa'ee dhalachuu Kiristoosiin dhaga'ee baay'ee na'ee jedha. Egaa asirratti maaliifidha Heroodis waa'een dhalachuu daa'imichaa mataa isaa dhukkubsuu kan danda'e? Maaliif mataa isaa dhukkubsuu danda'e? Heroodis kan inni na'e maaliif isa jedhu gaafa laallu mootummaan Heroodis mootummaa biyya lafaa, mootummaan Kiristoos immoo mootummaa samii fi biyya lafaa lachuuyyuu qaba waan ta'eedhaaf akka yaada foonitti mootummaa kanarraa fudhata. Baran jiru keessatti, biyyan jiru keessatti biyya kana hoogganuu bituu kan danda'u ana qofaadha jedhee waan yaaduudhaaf Heroodis sagalee dhalachuu Kiristoosiin gaafa dhaga'u nahee dhimma kanaaf immoo qoricha kan ta'u hangafoota lubootaa, uummataa fi barreessitoota hundumaa walitti qabee Kiristoos bakka kamitti dhalate jechuudhaan gaafatee jedha. Isaanis anchi Beeteleem Yihuudaa ምድር si'i yaa Beeteleem biyya Yihuudaa biyya Yihuudaa keessaati bittaan hoogganaan
hoogganaa dhaganii hin taatu. Ummata kee kan eegu Israa'eliin kan eegu mootiin si keessaa ba'a kan jedhee qulqullichi raajiidhaan dubbate akkanatti barraa'eera waan ta'eedhaaf biyya Beetelemii jedhan. Kanaan booda Heroodis sabaa sagaloota iccitiidhaan waamee lafa itti addeessi mul'ate. Barasaa isaan irraatii akeekkachiisaati qoratanii akka hubatan itti hime. Gara Beetelemiin isaanin ergee deemaa waa'ee daa'imichaa bal'inaatiin qoradhaa sakatta'aatii bira ga'aa anis immoo deemeen akkan sagaduu fi natti himaa jedhe. Kaayyoon Heroodis garuu kana miti. Kaayyoon Heroodis garuu kana miti. Kiristoosiif kabaju Kiristoosiif sagadu otoo hin ta'in Kiristoos jedhate sana karaa ittiin qabu, karaa ittiin balleessu, karaa ittiin ajjeesu yaadee ture. Kanaatiin booda addeessa sana arganii gammachuu guddaadhaan baay'ee gammadanii gara Beetelemitti galanii haadhaa fi ilma mucaa bakka tokkotti arganii jedha. Kanaafidha manni kiristaanaa keenya haadhaaf kan ta'u kabaja haadhummaa, abbaaf kan ta'u kabaja abbummaa, haadhaaf sagada kenna, abbaaf immoo sagada waaqummaa kan isheen sagaddu, kan ishee kuftee waaqayyoof oquba laattu kanarraatii kan ka'edha. Agartanii? Kana irraatii kan ka'edha jecha. Haadhaa fi daa'ima bakka tokkotti argan. Har'a shakkitoonni abbaa manneerra jedhu haadha immoo hin jaalatani. Kiristoosin amanneerra jedhu fannoo Kiristoosin hin jaalatani. Kiristoosin amanneerra jedhu tsabala immoo hin jibbu. Kiristoosin amanneerra jedhu tsoomii hin jaalatan. Ergamoota hin jaalatan. Qulqulloota hin jaalatan. Garuu haati haadha isaati. Haati mootii biyya lafaa tokko iyyuu kabaja qabdi. Haati keenya iyyuu kabaja qabdi. Haadha Kiristoos dhiisaati. Kanaaf egaa haadhaa fi daa'ima bakka tokkotti arganii kufanii sagadanii saanduqa isaanii bananii harka kennaa harka fuudhii ijjimanshaa kan jennu warqee ixaan karbee dhiyeessaniif. Meeshonni kun har'as mana kiristaanaa keessatti kan isaan dhiyaataniif karbee ixaanni qumbiin kan Kiristoosiif dhiyaataniif macaafa qulqulluutiin waan ajajameef aarsaan ixaanaa karbeen kennaanan akkasii kun warqee karbeen ixaanni Kiristoosiif kan dhiyaatu Kiristoos foolii qulqullootaa waan ta'eedhaaf waan foolii gaarii waan jaalatuuf Kiristoosiif kun dhiyaate jecha. Warqee qulqulluudha waan qulqulluu waan jaalatuuf Kiristoosiif kun dhiyaate. Sanaan booda gara Heroodis akka hin deebine abjuudhaan hubatanii karaa biraatiin gara Beetelem kan fidu otoo hin ta'in karaa biraan deebi'anii jedha. Isaan erga deemaniin booda kunoo ergamaan Waaqayyoo Yoosefitti mul'ate Heroodis daa'imicha ajjeesuudhaaf hin barbaada. Haadhas qabadhu gara Gibxitti baqadhu. Yoosefitiif haadhas ajjeesuu daa'imas ajjeesuu waan barbaaduuf gara Gibxii baqadhu jechuudhaan ergamaan Waaqayyoo Yoosefitti waan mul'ateef Solomee ta'anii Yoosefin ta'anii qulqulleettiin biroo Maaramiin ilma ishee qabattee gara Gibxitti godaante. Isaanis daa'imicha qabatanii halkan Waaqayyoo biratti immoo asirratti immoo ilaalaa. Mucaa koo Gibxiitiin waame kan jedhu dursamee dubbatamee waan tureef seenaan kunis raajiin kunis akka raawwatamuuf gara biyyoota garaagaraa baqachuu danda'u. Gibxi immoo maaliif deemanii jennee gaafa ilaallu mucaa koo Gibxiitiin waame raajiin jedhe dubbatamee waan jiruudhaaf gara Gibxitti deemanii Heroodis hanga du'utti achi ta'anii. Kanaan booda Heroodis 9 akka itti qoosan baree baay'ee lolee 9 irraatii akkuma barate Beetelemii fi naannaa isaatti kan turan ijoollee daa'imni isaanii waggaa 2 ta'e isaa gadis kan ta'e ajjeesisee jedha.
kuma 14 ol. Yeroo san ammas sagaleen guddaan raamaatti dhagahame, boo'ichi guddaan raamaatti dhagahame, iyyi guddaan raamaatti dhagahame, Raahel waa'ee ijoollee ishii boosse jedheetu wangeela Maatewos boqonnaa 2:18tti bal'inaan kaa'ee jira. Kanaatiin wal qabsiisee qulqulleetti Dubroo Maariyaam ilma ishee qabattee beeluu dheebuu ishee agarsiisanaatiin wal qabatee daa'ima Beetlehem keessatti 14,000 ol dhumanii wal qabatee yeroo kana ammoo nyaachuurra soomuu wayyaa jedhanii abbooliin keenya eeyyamaatiin daa'ima kanas daa'imoota dhuman sanas yaadachaa eebba daa'ima qulqulluu homaan beekne kana akka nurra bulchuudhaaf jedhanii godaansa qulqulleetti Dubroo Maariyaam irraa ammoo eebba argachuudhaaf Sooma xiggee kana ni soomu jecha. Soomiin kunis immoo soomiiwwan labsii mana kiristaanaa torban keessatti hin ramadamu. Sooma qaammee soomni bakka gurguddaa lamatti qoodama. Sooma labsii fi sooma eeyyamaa. Soomni labsii mana kiristaanaatiin kiristaanonni hundumtuu soomuu kan qaban torbanidha. Soomni eeyyamaa kan akka sooma xiggee, kan akka sooma qaammee fi kanneen biroo dhuunfaa keenyaan soomnudha. Maarreegaa daa'imoota 14,000 ol dhuman kana yaadachuu fi godaansa giiftii keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam dheebuu beeluu ishee rakkoo waggaa saniif ji'a ja'a isaan irra qaqqabe kana yaadachuudhaan waqtii kana abbooliin keenya haadholiin keenya soomiitiin dabarsu. Warri kana hin dandeenye immoo halkan irraa luboonni tajaajiltoonni phaaphaasonni monoksoonni tokkummaadhaan ta'anii waaqa arjummaatiin ganna sana dabarsee ganna sana ceesisee waan hundumaa dabarsee ifatti baasee birraan ifaan fakkeeffamaa ganna sodaachisaa sana duumessa sana haguugee jiru sana waaqayyoon kaasee bakka sana urjii bakka buuse itti yaadachuudhaan sooma kana abbooliin keenya ni soomu, haadholiin keenya ni soomu. Soomni kun sooma fedhaa jedhama. Turtiin isaas fulbaana guyyaa 26 hanga sadaasa guyyaa 6tti kan turudha. Egaa bifa kanaatiin giiftiin keenya mucaa ishee qabattee ilma ishee qabattee Gibxi keessatti rakkoo guddaa baay'ee dabarsiteetti. Waa hedduu waa danuu dabarsanii waggaa 3 fi ji'a 6 gammoojjii Gibxi keessatti shiftootaatiin warreen hin amanneetiin rakkoo garaagara dabarsanii kan itti turan yeroo itti yaadatamudha. Waqtiin kun waqtii abaaboo kan jedhame. Kanaafidha inni biraan immoo giiftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam isheen iyyuu abaaboo gannataati. Daraartee firii kan buuste. Yaadu waroo waan nyaatamuuf waan dhugamu waan nuuf buusteef waan nu laatteef si galateeffannaa jedhee akkuma dubbate bifa kanaatiin waqtiin kun waqtii abaaboo zamana xiggee sooma xiggee godaansa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin kan itti yaadatamudha. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u.